The next question from Adil Rashid from Kashmir, India. I am a student of class 12th, sir. I have a friend who is a non-Muslim and I am trying to explain to him Islam since the Rabbi maaf if qofa jaalata 2020. Gaafitti aantu Adil Rashidiitu Kashmir India irraa gaafate akkana jetti ambarataa kutaa 12ffaati hiriyaa musliman tahin hin qaba caamsaa 25 bara 2020 irraa kaasee waa'ee islaamummaa isaaf ibsutti hin jira kaleessa gaafii takka na gaafatee deebisaa isaaf kennuu hin dandeenye gaafiin isaa akkana jetti amantiin takkalleen tan yoo ati rabbiin gabbaruu didde ni adabamta jettu hin jirtu islaamummaa keessatti garuu rabbi yoo na hin gabbarre adabbii jabduun isin adabaa je kun rabbi if qofa jaalataa ta'uu hin mul'isu hiriyaan kiyya shahaadaa qabachuudhaaf qacceerra jira yoo ati deebisaa naaf kennite inshaa Allah dhiheenyatti islaamummaa qeebaluuf jiraata deebisaa Aadil hiriyaasaa tokkotti da'waa godhutti jira hiriyaansaa sun ammoo islaamummaa qeebalutti dhihaatu hime hiriyaansaa sun islaamummaa keessatti rabbi maaliif akkaan if qofa jaalataa ta'e na'uuzu billah rabbi yoo na hin gabbarre isiniin adabaa je'ee jira amantiileen biraa yoo rabbi gabbaruu dhabdanni adabamtan hin ja'an je'ee hiriyaansaa isa gaafate awwaan namni musliman tahin je'e kanaan waliif hin galu dhugatti amantiileen hedduun yoo rabbi gabbaruu diddan azaaba seentan ja'anii barsiisan hinduuzimiin kiristaanummaan akkasumas amantiileen hedduun akkas ja'an garuu islaamummaa dhimma kanarratti ejjennoo jabaa akka qabu waliif hin gala rabbi subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keessatti jabeessee nuuf hime yoo ajajoota rabbi irraa kennaman hin hordofne yoo isatti waan biraa qindeessitanii gabbartan wanni sun shirkii waan ta'eef islaama keessatti badii guddoodha kanaafis azaaba seentan islaamummaan karaa kanaan seera jabaa seera dhaabbataa akka qabu waliif hin gala mee fakkeenya tokko isiniif kenneetiin gaafii isin gaafadha san akka haalaan hubattan isin gargaara maatii gamoo dheeraa gubbaa jiraatantu jira maatiin kun gamoo 20ffarra jiraatan maatiin kun daa'ima waggaa 5 yookiin 6 qaban mucaan xiqqaan kun gamoo 20ffaa jiraaturraa utaalee gara lafaa bu'uu barbaada abbaa isaatiin ani supparmaan ta'uun barbaada je'ee yaada isaa kana itti hime mucaan kun utaaluu barbaada abbaan tokko ilmi isaa waan kanarraa akka deebi'uuf karaa loojikiitiin ibsuu jalqabe ati barrisuu hin dandeessu ati supparmaanii miti yaaboo hin utaalinii je'een abbaa fi ilma biroo kan lammaffaatu jira ilmi gorsa didee lammada utaaluu barbaannaan abbaan hin utaalin yoo san didde siin adaba lammada gabbaatee akka hin xabanneen si godha je'ee ilmatti hime ammaas abbaa fi ilma biroo kan sadaffaa haa fudhannu ilmi gamoo 20ffarraa utaaluu barbaada akka supparmaanitti barrisuu barbaada abbaan kun garuu abbootii lamaan hafan caalaa jajjaba waa'ee utaalchaa yaaduu keetiifuu kabalaan sidha haadaaniin siidhee kutaa keessatti sitti cufa utaaluu yoo yaadde utaaluufuu yoo yaalte kutaa keessa galchee sitti cufaa je'een an amma gaafiin isin gaafatuu barbaada daa'imni amata 5 yookiin 6 abbootii kanneen keessaa isa kam jalaa dubbii dhagaa abbaa duraa dhaggeeffatamoo abbaa lammadaa dhaggeeffatamoo abbaa sadaffaa dhaggeeffata dhugaan jirtu mucaan gamoo 20ffarraa utaaluu barbaadu san yaada abbaa sadaffaa san dhaggeeffata sababni isaa abbaan sadaffaa san jaalalarraa kan ka'e mucaa sanitti jajjabaatee jira haalaan itti jabeesse haadaaniin si hidhaa je'een siin kabala kutaa keessa galchee sitti cufaa je'een daa'imni kun ni sodaata loojikiidhaaniin isaa ibsa jechuu hin dandeessu sababni isaa loojikiin kee isaaf hin galu abbaan lammadaa ammoo akka gabbootee taphattu siif hin hayyamuu je'een maal rakkoo qabaree mucaan akka supparmaanitti yoo barrisuu danda'e taphni biraa maal isaaf godha garuu dubbiin kutaa keessattiin sitti cufa siin hidha siin kabala jedhu mucaa sanni sodaachisa abbaan sadaffaan kun ilma isaa abbootii kaawwan caalaa jaalata akka mucaan san utaalee if hin ajjeefneef waan danda'e hunda godha haaluma wal fakkaatuun islaama keessatti rabbi dhaamsa gabaabaa fi ifa ta'e nuuf hime namni tokko yoo shirkii dalage yoo qaama biraa rabbitti qindeessee gabbare badii guddoo waan ta'eef azaaba seena kanaaf farshoo hin dhuginaa foon booyyee hin nyaatinaa qumaara hin taphatinaa zinaa hin dalaginaa je'ee nutti wantoota akkanaa kana nuuf himuun isaa numa fayyada sababni isaa wantoota kanneen yoo dalayde azaaba seenta islaama keessatti rabbi ilma namaa amansiisuudhaaf amaloota garagaraa sadi fayyadame inni duraa sababaa fi loojikii fayyadamuudhaani qur'aana yoo dubbistan aayatoota hedduu kan waan kana hin hubattanii kitaabni kun warra aqlii qabuuf buufame kan jedhu gartan kun karaa loojikiitiin kan waa namaaf ibse namoonni gariin kanneen loojikiidhaan waa galaniif ni jiran aayatoonni gariin ammoo yoo waan kana dalaydan badhaasa kanaan isiniif kenna jannata isii jala laggeen yayyaatuun isin seensisa achi keessatti muduraalee hedduu soorattan jireenya gaarii jiraattan
badhaasa saniin isiniif kennaa ja'a. Yeroo tokko tokko malee sadaffaan Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa fayyadamu ammoo yoo ajaja kiyya diddan cazaabaan isin seensisa isiniin adabaa ja'a. Kanaafuu qur'aanaa fi islaama keessatti Rabbi namoota amansiisuudhaaf maloota garagaraa sadiitti fayyadame jechuudha. Namni qajeelee karaa sirriirra deeme yookiin jallatee kan karaarraa maqe wanni inni Rabbi irraa hir'isuu fi dabalu hin jiru. Olaantummaa Rabbiitiif humaa hin dabalu. Rabbi durumaanuu ol aanaadha. Garuu yoo ajaja Rabbi jee hordofte sumaatu ajajamuu keessan irraa fayyadama. Yoo farshoo dhuguu dhiiste fayyaa gaarii qabaatta. Yoo qumaara hin taphanne rakkoo silaa mudattu hedduu jalaa bilisa baata. Zinaa godhuu dhabuudhaan dhibeewwan garagaraa hedduurraa if baraarta. Maatii gammadduu gaarii akka qabaattu si dandeessisa. Kanaafuu wantoonni Rabbiin qur'aanaa fi islaama keessatti ajaje kunniin cufti akkasumas wanni ergamaa Rabbii jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam nuuf himan waanuma ilma namaa fayyadu waan Rabbi fayyaduu miti. Haa ta'u malee Rabbiin ol aane uumama isaa waan jaalatuuf Rabbi akkaan jaalataa, akkaan gaarii, akkaan rahmata qabeessa waan ta'eef uumamaaleen isaa akka isa hordofan barbaada. Sababa kanaaf Rabbi seerota jajjabaa namaaf kenna. Akeekkachiisa jabaa kenna. Wantoota kanneen hin dalagin yoo daleedini khasaarta jechaa sodaachisa. Adabbiinis akkatti aanee dhufu isinitti hima. Ajajoonni kunniin hundi faayidaa ummataatiif. Sababa kanaaf arraan tana addunyaa tanarratti amantiin hordoftoota dhugaa hedduu qabu islaama ta'e. Heddumina lakkoofsaatiin tarii addunyaa irratti hordoftoonni amantii kiristaanaa hedduudha jedhaman. Tarii lakkoofsi isaanii biliyoona 2.7 yookiin sanii ol ta'uu danda'a. Musliimoonni ammoo biliyoona 2 oli. Warri addunyaa dhibbeentaan 26 muslima. Haa ta'u malee namoonni baay'inaan amantii isaanii seeraan hordofan musliimoota. Kiristaanonni hedduun ajaja amantii isaanii hin hordofan. Maquma qofaanii kiristaana jedhaman. Ilma namaa keessaa kanneen amantii isaanii seeraan hordofan musliimoota. Amantii islaamaatu akkaan hordofama. Maaliif? Rabbiin maloota garagaraa fayyadamee sababaa fi loojikii dhiheessee ummata kana amansiise. Islaamummaan amantiiwwan jiran keessaa kan loojikii fudhatama qabuun waa namaa ibsu. Dabalataanis Rabbiin badhaasota garagaraa niin kenna je'ee waadaa seenee jira. Badhaasni qur'aana keessatti ibsame jannata. Akkaataan Rabbi jannata itti ibse ammoo kan haalaan nama hawwatu. Haaluma wal fakkaatuun sodaachisuunis keessa jira. Akkaataan Rabbi azaaba itti ibsees kan amantiileen biroo ibsan caalaa haalaan nama sodaachisa. Maloonni Rabbi fayyadame kan loojikiidhaan nama amansiisani. Akkasumas badhaasa gaarii kan namaaf argamsiisani. Adabbiinis akkasumatti haalaan ibsamee jira. Sababa kanaaf amantiin heddumminaan ilmi namaa seeraan hordofu islaama ta'e. Waggaa tokko dura qorannoo Jarman keessatti gaggeeffameen ummanni haalaan gammadoo fi waan qabaniin if gahoo ta'an musliimoota akka ta'an beeksisan. Sababninis maloota Rabbi fayyadame kanaatu nama gammachiise. Deebisaan kun hiriyaa keenya amansiisa je'eetiin abdadha. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa akka qajeeluma isaaf kennee islaamummaa qeebaluun kadhaaf. And the most happy are the Muslims because of this strategy. Hope this answer will convince your friend, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He give hidayah to your friend and may He accept Islam. The next question from Muhammad Saud, Lucknow, India. I am a student. Sir, you are a great Muslim in... Gaafitti antu Muhammad Saudiitu Lucknow, India irraa gaafate. Ani barataadha. Ati ummata kanaaf nama akkaan dhiibbaa guddaa fiduu danda'u. Barsiisaan kiyya kan amantii Hinduu hordofu tokko gaafii takka na gaafate. Daabboo takka qofa yoon qabaadhe namni akkaan beelawe tokko dhufee yoo nyaata akkaan isaaf kennu na gaafate. Nuti lachuu beelarraa hanqee du'aa jirra yoo ta'e islaamummaan haala kanarratti maal akka daleenu nu barsiisa. Daabboo san ifiif nyaatuun qabamoo nama saniif kennuun qaba? Deebisaa. Gaafiin barsiisaa Muhammad Saudiin gaafatamte akkaan nama sotti. Yoo beelawitee jiraatte beela sanirraa ka'ee du'aa jirta taanaan namni biraatis kan akkaan beelawee beelarraa du'a gahe yoo dhufe ati ammoo daabboo takka qofa qabda. Ifiif nyaattamoo nama beelawe saniif kennita? Islaamummaan waan kanarratti maal barsiisaa jedhe. Gaafii akkanaatiif deebisaan kan kennamu haala jiru irratti hundaa'eeti. Namni beelawe tokko yoo natti dhufe namni san beelaaf du'a afaan jira. Anis sababaa beelaatiif yoon du'atti dhihaadhe ammoo daabboo takkittii san adda qooddannee nuti lachuu du'arraa yoo kan ooluu dandeenyu ta'e daabboo san bakka lamatti murree cinaa tokko isaaf kenneetiin cinaa tokko ifiif nyaadha. Tarii namni beelawe san nama musliman ta'in ta'uu mala. Tarii waa'ee beelaan beeku ta'a. Ani ammoo muslima. Soomana yeroo hedduuf soomaneetiin jira. Beela'uus guyyoota muraasa nyaatarraa obsee jiraachuu akkaan danda'uun hin beeka. Namni musliman ta'in kan beelawe san ammoo waa'ee beelaa amma dura hin beeku ta'a. Sa'aa muraasa keessatti soorata dhabee yoo kaduute daabboo takkittiin qabu san akkuma jirtutti nama musliman ta'in saniif hin kenna. Soomanaa waan hin tureef waa'ee beelaan hin beeka.
guyyoota muraasa akkasumatti jiraachuu akkaan danda'us nin beeka. Dalagaa kheyrii san dalagee akka rabbi soorata naafis kan nu du'aayin godha. Loojikii waan kana duubaan jiru maali inni jettanii na gaafatu maltan. Loojikii waan kana duubaan jiru rabbi qur'aana keessatti suuraa almaa'idaa suuraa 5ffaa aayaa 32 irratti namni nama lubbuu biraa haqaan malee hin ajjeesin ajjeese takkaa hamtuu dalaguun dachii hin balleessin ajjeese akka waan nama hunda ajjeeseetii jedha. Aayaan kun muslimni tokko nama nagayaa tokko yoo ajjeese namni ajjeefame san muslimaas ta'uu hordofaa amantii birootis haa ta'u akka waan ilma namaa hunda ajjeeseetti ilaalama. Aayaan kun itti fufa ammoo namni nama tokko jiraachise akka waan nama hunda jiraachiseetii jedha. Dubbii akkanaa tana qur'aana kabajamaa keessatti malee kitaaba amantii biraa keessatti hin argine. Ilma namaa nagayaa tokko yoo ajjeeste akka waan ilma namaa hunda ajjeesteetti ilaalama. Kana jechuun ilma namaa nagayaa kamuu ajjeesuun islaamummaa keessatti dhorkaadha. Haraama. Islaama keessatti badii gurguddoo keessaa sadarkaa 2ffaa irratti argama. Aayaan kun itti fufuudhaan yoo ilma namaa nagayaa tokko jiraachiste akka waan ilma namaa cufa jiraachisteetii jedha. Kanaafuu bakka tanatti an nama akkaan soomana beeku waan hin ta'eef yeroo dheertuuf beelaan jiraachuu akkaan danda'u waan hin beekuuf carraa lubbuu nagayaa takka jiraachisuudhaan hin qaba jechuudha. Namni musliman ta'in kan beela takkaa arkee hin beekin yoo natti dhufee daabboo takkittiin qabu san isaaf kanne gaariidha. Deebi'eetiin akka rabbi anallee jiraachisu kadha. Ammoo yoon du'ellee rabbi na haa tursiisuuti ilma namaa nagayaa tokko waan hin jiraachiseef akka waan ilma namaa hunda jiraachisetti waan naaf lakkaa'amuuf inshaa Allah rabbi jannata na seensisa. Deebisaa siif kan jeetiin abdadha. God forbid, if I die because I've saved one human being, it is as though I've saved the whole of humanity. Inshallah, Allah will put me in Jannah.